ور غزات وسنا به ور ظلمي وجد أبته موتون سالي سكرات الجيران جارسي همان بايدنيس لبوك أمامي جيرا كان سرين قامهم دخي سفجعه بين الحياة والموت دؤت هاي ايقاتو الجيران نسأل الله أرقبي بشان ورمز شوف ميمو بناجرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشان هرمز كركر بشان هرمز خا عالمهم دخو كيك أبيجرو هارت إيران ولاقانو تلافخايا نقوتا ملي همبنمو يتجرت عجيب والله خنافو يروا أماتنا هارد ديتتو ملي فيقا أولوس جها أولوس اللاتين دوتي لفو ما جت يرمون عنقا فيتي برارتوس دوتي سيلف خنافو تتافتشا أولوس ولاقوبتين ين أمتي أكا نتتي إيقال لي أكا نتفين التلولي خندوما ملي أكا أتفيتو متي ينين جارسان جتو فرعون أمانتنا خنان انتهو جانين أمون دندو ulagaan nuti lafa keenyen ulagaan jabduun isaan lafa kaayan ulaagota keessatti akkaan cimtuu tata jalattis jabaatte maali yoo jette lolli biyyoota qarqara warra Iiraan deeggaru biyyoota goblaa Iiraan hundaraa lolli dhaabbatu malee qarqarri bishaan Hormuziin banamuu jan isaan goblaan keenya hundi eegamuu qabaa jan goblaan isaanii Libaanos keessa warri jiru Hizbullah Ansaarullah warra Yemen akkasuma ammas Falastiin fi Gazzaa irra lolli haa dhaabbatu janiin ulaagaa cimtuu lafa kaayan jechuudha. Ulaagaan tun jaarsarra jabaata waan ajaa'ibaati. Gara kaaniinoo jaarsi arraan tana khaleessa labsa dabarseerraa yoo esonuun hin mari'anne haareetti dhawaa Iiraan ka jalqabdu taate janiin ilma isaatiin ka jiddugala baja keessa jiru kanaan natiniin kophaateetitti gaafatamta si dhiifne keessaa baana janiin nuti. Siitu akkatti fixuuf fixaa nuti ittiin gaafatamnu yoo nuun mari'attu malee eegalta si beeka janiin. Kokkee qabanii jiran jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Gara biraatiin biyyi Koolombiyaa dhiyootan ifiifuu akkaan sochii lafaatiin holluu lafaatiin rabbiin akkaan musiibaa guddootti buusee jira. Musiibaan isin buute tun isumaa dhiyootana biyya Goolaan yookaan gaara guddaa Goolaan ka Suuriyaa irraa Yahudaan qabattee lafti tun lafa guututti Yahudaati jettee isii mallatteessitee paarlamaa irratti labsa goote rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sochii lafaatiin itti kaasee kumaataman fooqonni dhedheeraan hundi duraa caccabanii nam 260 olutu lubbuun baatee nama 500 kan inni kutee dhaban nama 3,500 ammoo madaa'ee haala hamatti caccabee jira. Rabbi musiibaa waa malee hin buusu karaarraa hoggaa isaan maqan musiibaatti buusa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra Gazzaatti wasanaa bahe warri zulmii wajji dhaabbate guutuun isaanii sakaraata jiran jaarsi hamaan baayidaniis lubbuu qabamee jira kansariin qaama hunda keessa faca'ee bayna alhayaati walmawti du'a taa'ee eeggachuu jira nas'al Allah an yuziilahu insha Allahu ta'ala kanaafu wanni akkaan beekuu qabnu zaalimni hanga fedhe turus booddeen isaa akkana taate duniyaa irratti rabbiin isaan saaxilaa jechuudha. Gara biraatiin qabxiin biraata jirtu tagayyuraat fi manaasibil jeeshi waan jedhamu ayatullahi mujtabaan waraana Iiraan guututti bakka jijjiiree fi jira. Hoogganaa waliigalaa ka waraanaa baasee jira. Waa hundaa'uu jijjiiree jira. Kanaafuu inshallah hoogganoota footoo isaanii gubbaarratti isiniin garsiisa. Hoogganoota ammaan tana qabatee ajajaa waraanaa ka waliigalaa itti aanaa isaa humna qilleensaa guututti humniti guutuun jijjiiramtee jirti. Kuni maal nu garsiisa? Akkuma isaan duraan jedhan osoo hoogganoonni amma jiru guutuun dhumee hagana as deemulleen ka dhumu ta'e salfii torba wal jala keessa jirti Iiraan jechuudha. Namni hoggaa lolaaf qophaa'e akkana. Guyyaa tokkotti dhawanii guyyaa tokko garagalchuun sun isaan bira malee hin jiru bakka biraa. Kanaafuu kana jira. Qabxiin biraatti jirtu taxaalufaat ukhraa akka Sucuudii fi Paakistaanii fi Turkiin amma waliigalan kanatti waliigaltee biraattu sodaatamaa jiraa jedhan. Suni Yahudaa fi Hindii fi biyyoota Arabaa kana keessa shayxaanul Arab warra jedhaniin warri kun daddaffitti waliigaluu barbaadan janjara kana wajji warra gartee irra hamaa aduu islaamaa wajji waliigaluu fedhan. Kanaafuu kun hundinuu insha Allah ni cabaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa duraanuu hima jira. Kaafiroonni gartee ni tattaafatanii juhudii godhanii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ni cabsaa
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.